dhugaadhaan si jaalachuu isaa ibsan. Tokkoffaa si kabaja. Even achi dhufee namoonni biroos akka si kabajan dhiibbaa irratti taasisa. Lammaffaa yeroo hundaa si wajji dabarsuu barbaade. Qaamaanis ta'ee bilbilaan waan guyyaa guutuu ati keessa ulte hubachuudhaaf yaala. Sadaffaa si amana. Ati eessayyuu dhaqi eenyuunuu wajji ooli. Garuu amantiin inni siif qabu xiqqoollee hir'atu. Maali jennaan inni siif amanamaa waan ta'eef isinis akkasuma naaf amanamti jedhee yaada. Arfaffaa eessattuu haala kam keessattuu osoo si arge sitti hin saalfatu. Maali jennaan inni ka jaalate si'i malee haala ati amma keessa jirtu sanii miti. Shanaffaa homaa sin dhoksu. Waan kaleessa darbes, waan har'a ta'es, waan bor ta'uudhaaf deemu hundaa si wajjin mari'ata. Jahaffaa haalaa fi amala kan kee dinqisiifata. Bareeda kan kee isa ala jiru sanirra yaadaa fi ilaalchi kan kee isa mo'ata. Torbaffaa baasii sirratti baasa. Baasii yoo jedhu dirqama waan qaalii ta'e ta'uu qabu. Garuu humna isaatiin waan siif hanqate ilaalee waan siif hanqate san guutuudhaaf uf duuban deebi'u. Saddeettaffaa waa'ee kan kee beekuu barbaada. Akkasuma ammoo waa'ee isaas sin dhoksu. Saglaffaa gaddaa fi gammachuu kan keerratti si wajji qoodama. Kudhanaffaa waa hunda keessatti si'iif dursa kenna. Waan si barbaachise hundatti si biraa nafu. Akka tasaa ta'ee yoo si biraa hafes hafiinsa isaatiif sababa quubsaa siif kaaya. 11ffaa waan si wajji dabarsee hunda isaatu hin dagatu. 12ffaa jireenya isaa isa fuulduraa si wajjin karoorsa. 13ffaa waadaa siif gale hin dagatu. 14ffaa dhiifama si gaafata. Yeroo tokko tokko waan ofii balleessi qofaan osoo hin taane waan ati balleessiteenuu dhiifama si gaafata. Maali jennaan inni isa kas sodaatu ka ati mufachiifteen san osoo hin taane ka of biraa si dhabu sani. 15ffaa maatii fi hiriyoota isaatiin wal si barsiisa. Tasa osoo hin taane itti yaade. 16ffaa guddoo ati isa miite sanirra xiqqishuu ati isaaf kayrii galadde san yaadata. 17ffaa abjuu fi hawwiin kan kee akka bakka ga'u waan qabu hundaan si gargaara. 18ffaa dhiirri dhugaan si jaalatu fedhii miiraatiif bakka hin qabu. Kanaafuu even otoo atuu isa gaafattee waan kana si wajjin raawwatuudhaaf hayyamamaa miti. Haga gaafa si fuudhuutti jechuudha. So, mallattooleen dhiirri tokko si jaalachuu isaa ibsan kan yoo jenne fedhii fi ilaalchi ilmi dhiiraa hoo maal ilaata? Obboleettii dhiira tokko haala salphaan itti dhiyaachuu dandeetta. Garuu fedhii ilaalchaa fi yaada isaa osoo hin beekin gonkumaa kan kee gochuu hin dandeettu. So, kanaaf akka si fayyadu viidiyoo gabaabduu akkasiif dalage. Viidiyoon tuni nama jaalatu tokko wajjin kominikeeshinii gaarii ta'e akka qabaattu si gargaarti jedheetiin hin yaada. Viidiyoo tana YouTube channel kee irratti upload isiniif godhee jira. YouTube channel kee isa amma suuraa irratti agartan akkoo inspire yookaan immoo profaayilii TikTok jalatti argattu. Shamarran jaalallee qabdan akkasuma immoo jaalallee qabaachuudhaaf yaaddan akkasuma immoo heerumtanii abbaa warraa keessa wajji jirtan viidiyoo kana osoo daawwattanii rileeshnshiippii isaa fi si gidduu jiru isiniif cimsaa isas akka hubattu si gargaara jedheetiin hin yaada. Seenaatii daawwadhaa galatoomaa.